Aya Studio. Vai barinki cufana. Vai bakki koo banaadha. Maata listereen fudhatture. Lakki libsuun lakki badamu. Yeroo gaarii. Jirtu! Ijoolleen Oromoo jirtu! Ijoollee Maccaa jirtu! Ijoollee Afgaanistaan jirtu! Ijoollee nagaadhaan. Ijoollee Walloo jirtu! Ijoollee Harargee jirtu! Ijoollee Karrayyuu jirtu! Ijoollee Hundumtuu jirtu! Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu! Saudi Arabiyaan maal godha as keessatti? Amma biqiltuu dhaabaa turre, amma immoo Walloo dhaabna. Miti! Maaliif namichi tokko ati Oromoodhaan naan jedhe? Jennaan miti naan jedhe. Miti jennaan lakki Oromoodhaan naan jedhe deebise. Maana gaafattaa jedhe. Maaliif amma mucaa tokko kaleessa dura maaliif ati waa Oromoo Facebook irratti gaddistaa yeroo hunda waa Oromoo haasoftaa maaliif maa waan akkasii gootaa naan jedhe. Amma immoo deebisee torban darbeetti ani Oromoodhaan naan jedhe. Amma ammaa seexaanni Oromoo ta'uu barbaadaan jedhe miti. Sa'aatii kanaan yeroo kanaan seexaanni Oromoo ta'uu barbaada. Walloo tokko jirti Walloo jedhama. Walloo koo saba koo. 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 Galatoomuu. Ammaan geerara. Geerarsa tokkoon geerara jechuudha. Meeka'ee geeraruree, meeka'ee geeraruree, meeka'ee geeraruree. Meetaa'ee geeraruree, meetaa'ee geeraruree, meetaa'ee geeraruree. Meecisee geeraruree, meecisee geeraruree, meecisee geeraruree. Isin jaaladhaa waan of ergaa koo beektu miti. Galatoomaa hunda keessatti. Saadawwan gara waltajjiidhaan tafe. Aya Studio.